አላህ ያለው ነው የሚሆነው አይደለም። ስለዚህ በሰው ሳይሆን ሁሌም በአላህ መመካት አለብን እና ከቶፊቅ ጋር ያልሰራንበት ሶፊን fi haadha warraa akkasuma Toofiq jechuudha. Liji Toofiq jedhama, maqaan isaa dhiifama. Sofiin anaa fi liji Toofiq gargar baanee jirra. Akkas jettee dubbattee jirti. Inni akka ilma qabullee argitee hubattee booddee Toofiq waa'een isaa nama dhiba. Liji Toofiq jechuudha waa'een isaa nama dhiba. Maaliif nama dhiba hojjettanii? Amantaan isaa musliima garuu qarraan argatee dhugaataa sobataan beeku kiristaana na fakkaata. Garuu mucaan kun ijoollee walloo jechuun ijoollee walloo ijoollee jajjabduu ijoollee ciccimtuudha. Ilmi namaa kun yaani beekan ijoollee walloo otoo beekuyyuu guutus beekuu baadhu akka isaan akka odeeffadhutti ijoollee walloo ijoollee jajjabduudha. Akkasuma ijoollee yuutuubarra irra jiranillee ijoollee jajjabduudha dhuga beekan taate jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fi keessaniif jecha anillee naga jira alhamdulillah galata rabbii munaan harmaal qabattee dhuftee wantoonni ni qabattee dhufe akkuma beekamu raasa deemna. Kanaaf viidiyoo keenya kana laayik godhaa sheer godhaa hamuma dandeettaniif isin barumsa ta'a isin fayyada fakkeenya isiniif ta'a jechuudha. Isheen ergetti dabalamtee waa'ee Soofii fi akkasuma Liji Toofiq jechuudha gargar baanii jiranii abbaa warraa isheeti jechuudha. Liji Toofiq nama ilma argatu qabu waan ta'eef sababnis kana ta'uu baatus kanuma na fakkaata. Likki kanuma Soofiin yuutuubii haaraa banattee jirti. Yuutuubiin isii riikaardii cabse. Riikaardii cabsuun isii bulii 3 moo 4 keessatti viidiyoon isii ol warroota fakkeenyaaf sabskiraabii 100 fi 200 ol qaban viidiyoon isii daawwatamaa jira. Sababni viidiyoon Soofii daawwatamaa jiru namichi kun hammam dhiibbaa isirratti akka geessee ture jechuudha. Yeroo duraa isii Riyaad keessa turte jaalala waggaa 3 waliin bilchaa lama na fakkaata. Sammoottee galadichi Liji Toofiq itti galtee bultii waliin ijaaratanii turan. Inni guddaan shamarran keenya maal hubachuu qabdan erga heerumtee bultii godhattee booda erga heerumtee bultii godhattee dhalaa dhiira wajjin abbaa warraa kee wajjin hin kolfisiisin hin taphachiisin jechuudha. Fakkeenyaaf Liji Toofiq nama irra guddinaan haadha warraa isaa alaa dhalaa wajjin irra wanta baay'isa jechuudha. Adeemsa walitti dhiyeenya mucichi hin saaba dhalaa jechuudha. Ni bareeda garuu dhalaan immoo inni walitti dhiyaatu dhalaa kiristaanati jechuudha. Hin beekamu garuu wanni irraa hojjetame isheen jechuudha kan itti nikaa godhatamte kabiraa ilmi immoo kabiraa na fakkaata. Garuu viidiyoo jamaan irratti yeroo argitanitti nama jibbisiisa wantoonni akkana jechuudha. Isinii barumsa maaltu ta'a? Dhiirota akkanaa ittiin kalaayina. Dhiironni akkanaa ati gaafa bultii ijaaratu dhiiraaf dubartii fi abbaa warraa kee wal bira hin geessite. Fakkeenyaaf Soofiin daa'ima dhugaadha. Wallaahi daa'ima Soofii dhibbumaan dhibbatu daa'ima. Maaliif hin beeksisa jechuudha akkanumatti yeroo argitan jechuudha. Soofiin nama daa'ima. Bakka yeroo bultii ijaaratu sanillee qixxif gootee nama bultii qabdu jabdu akkasii miti. Ijoollummaan itti jirti. Inni immoo ijoollummaatti jira jedhee ishee tana dhalama fa'aa argee wajjin deemaa. Dhalaa argee fa'aa wajjin bashannana. Dhalaa argee fa'aa isillee fuudhee wajjumaan deemaa. Bakka achuma keessa dhalaan nama hatti. Hattuudha dhalaan hin hatti. Soofiin gaafa dhugaa isaa barte harar wajjin deemanii gaafa dhugaa isaa bartutti ni fagaatte lola goote. Gaafa lola gootee kaatee dhiifama gaafate. Otoo jaallattu beekaa otoo jaallattu sirriidha ulfaata. Nuuf immoo maaltu akkanatti barumsa nuuf ta'a beektanni nuti nama jaalannu namaaf dabarsuu hin dandeenyu dhugaadha. Garuu immoo dirqii dabarsiise malee Soofiin jaallattee miti. Maaliif dirqiin dabarsiise yoo jettan wallaahi Soofii dirqiitu innis fedhii isiin qabu otoo fedhii isii qabaate maa waan fedheetti ni obsa. Erga fuudhee hojii 8 moo 9 erga si jidduttuu addaan ba'an ji'a 8 keessatti jechuu addaan ba'an. Kuni yeroo dabarfannaa isaati malee Liji Toofiq jaalala isiin qabu. Immoo yookiin illi kee intala saniitii aaree akkas godha malee deebitee asitti daa'ima qayyaraa asitti mootuu isaa wajji viidiyoo naasifte maal jechuudha? Ofii isiin heerumtee bultii qabdi beekaa bakka baay'ee nama garran kun akkam jechuudha.
baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Ijoolleen jajjabduun ani jaalladhu, ijoolleen jajjabduun ani akka viidiyoo isaanillee darbee hin ilaala. Haa ta'u afaan Amaariffaatiin hojjetan ijoolleen sun hundi ijoollee Wallooti. Eenyuun Maammeetuu Bidaa akkasuma Miftaa akkasuma Abdii Walloo hedduutu jira. Oroon isan duraa jechuudha. Abu Amiiraa fa'aatu jira. Ijoolleen kun ijoollee Wallooti. Ijoollee ciccimoo. Abu Amiiraa nama yaadne xiqqoo isaan duraati. Garuu akka Miftaa, akka Maammee, akka Abdii Walloo amalee akkasuma ijoollee hedduutu isa jalatti jira. Ijoolleen ciccimtuun gurbaan kun immoo jaraa wajjin jira jechuudha. Jaraa yaani ijoollee Wallootii innillee walitti dhiyeenya qaban. Ijaaree diigee akkasumatti jechuudha. Ijaaree diigee maaliif keessatti isa durriyyummaa jedhamu san hin jiraa miti akkanumatti jechuudha. Namoota dhiira bareeda bareedumsi isaa laattee dookallee dhiirri bareedduun jechuudha. Dhiira bareeda duuba maaltu jira? Akkasumatti dhalaan akka qubni keenya kun ilaala asirraa ka'a. Ishiin asirraa ka'a jedhu asirraa ka'e asitti akkatti tartaadhaan dhiira bareeda hin beekne. Ijoollee dhiira bareedaa jechuudha. Dhiira bareedaa yoo jaallatan ati duuni kee dhalaa 2, 3, 4, 5 jira. Hunduu akka waan inni hin jirre isuma duuka gatatti. Haloo inni jennaan haa inni jennaan baafatte. Jaallatte qalas. Inni illee qalbiin isaa baratte taanuu duuka ture. Tamisaan kootu jettetti yoo bakka kilmaa takka dubbate kilmumsanii baafattu jechuudha. Kanaaf Soofiin immoo yoo amma bakka wanni Soofirraa ni baradhee tokko maal isin fakkaata? Onni isii bukoysiti fuuldura isiitti jechuudha. Ijjannoon isii gara fuulduraatti. Sadarkaa guddaarra nama ga'u beekamu. Cimtee hojjechaa jirti. Maaliif baay'ee namatti tola. Maaliif haala isin bakka viidiyoo litti hojjettu baay'ee namatti tola. Kilaasii isii takkitti, nasbee isii takkitti bakka kalli walli haa deemu. Ka isa caalutu dhufaaf yookaan intala tanaa jechuudha. Hin beekamu maaliif ittiin gaafne egaa inni moodomaa bitattis mirgattis laaf jedhu aduun itti dheetiin muccolluqu. Nama tokkotu jira lafa kanarratti dubbii hidhuu malee, dubbii xaxuu malee waa takka hin beeku. Yoo namni nama jaallate waanyu malee waa takka hin beeku. Siyyeen isin galee waan akkasiitii isin jechuu barbaada. Please, goron video kini jiru kudi. Share, subscribe, like godha. Ramadan alee. Rabbiin nagaan nama qabe nagaan ni kun haa taasisu. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi ya qalanni haa gahu. Kanagaan ana ahli keenya wajjin muslimtitti wajjin ummata Oromoo wajjin nagaan ittiin nu haa gahu. Isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.